Hello, kamu jam tu tak kerja tu tadi nanti akam tertuai naga kisah ni, ani naga kalau terapi arah ufejra jechuda, arah pranki aja lewatin ufejra arras tidak nanggochisa nan arsa nanguba bak murtese jira jechuda, kanafu jechuda isi nahordu kofak. Namo ugar buchuda fiyaw like one fayaruf isin like na gudan jirtani la chargertani view duran samona hojje by everida ture nati tole jira waye galatoma waye sin jalada comments dubbisen jira guggubi arsi jettani jirtani garu mo warri bayini sa ke sangaru dida iruma ke agarsi wara jettani jirtan laaleen jira waan ilaalle akkasitti fakkaan namoonni yoom yaa ta'ume subscribe gochuu keessas inni rafatina warra haaraa taatan ara prank isinitti himu prankichi maal akka ta'e immoo waliin ilaalla jechuudha no waliin ta'a waa'een isinin jaaladha dubbaachuudhaaf dhidha mana waan jiruufan ishi waan hunda tottolchee jira amma isa eegaatan jira na yaama jechuudha pranki isinitti hima pranki jechuudha Tikonan arsa ega ari boda bishaan kanan dafise jechuudha irratti naqa jechuudha didaan kan beeku akka daffe jechuudha bishaan akkanatti dhufne sodaachatan jira bishaan dafisa jechuudha nama isa kinooti sokkeetiin isa jechuudha amma nan dafise jechuudha kanaafu dafise tikonan isa tikoo isa tan itti naqa jechuudha kanaafu kanan jechuudha dafisitan narifachiisa nan aarsa dura aarsitan irratti naqa jechuudha gizeessa maal jedha rifatu waan jedhu waliin laalla na eekame xiqqoo shi na eeka amma yaamutti Ani ajra jechuudha xiqqoo yaa otiin yaama jechuudha daqiiqa lama takka na waliin ta'a daqiiqa lama muti sakandii digdama ingubata daqiiqa lama yoo ta'e jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf keessi koo sodaachaa jira garuu yaa homaa gochuu hin danda'u hojiidha kun bakka homaa gochuu hin danda'u didaan gaa samuuna nan hojjedhaaf mee hin badinaan aan jechaa jirtanii hundi keessanuu please like kuda share isna godhamu niraafatina amma inka ho'isa jira jechuudha wanni kan bishaan kana jechuudha inka yaa ngubu garuu ino'a ho'ee jira jechuudha kanaafu bishaan ho'a kana xiqqoo walitti dubbadhisan jechuudha akka wanni jedhitan rakkoon kee maaliin jedhitan irratti naqa jechuudha na eegaa na yaamu dida koomikzee tokko si dubbisuun barbaada kootu Kut tay kanat. Maine zinjete rafto tiko. Ayyaanni ga'ee jira. Ayyaana kana irratti zinjete rafta. Akkam Nangalli jechuun maal jechuudha? Ayyaana irratti akkamitti rafamu sa'aatii kanatti jechuun waan ayyaana waan tokko illee hin jenne zinjete teessee. Hojiidha amma garuu kiyyaa miti. Maal barbaadde? Garuu ayyaanni ga'eera guyyaa lama tafe. Na si eegatan turizim waan ayyaana waan tokko walitti dubbannu ayyaanni ga'ee jira ayyaanaaf waan na barbaachisu waan baay'ee jira waan manaa jira waan ofii kootii na barbaachisu jira meeqa walumaa galatti yaa maal meeqa maalan beekare yaa akkuma 20 takka
Maal fuula kee karatti garagalchita? Maraatamu. Maal maraadha? Kumni digdama amma mishee? Dida. Kumni digdamni amma. Kumni digdama. Digsiidhaan. Digsi ayyaana haaraa baga haaraatti inni ayyaana waggaatiin jechuudha. Kumni shaniyyuu tirfiidha. Maali? Kumni shan jechuudha. Kumni shan maali? Nama dhiqeechuu barbaadamu sira akka. Dida qalada jirtamoo? Hin qabu ani qarshii akkana. Kuma digdama naan jettaa? Seenaatina. Maali qoy? Dida qaladaa jirtaa? Kumni shan maali kuma shan naan jettu? Qoy dhaggeeffadhu maal bituu barbaadda? De waan tokko binni be. Ko waan tokko. Waan tokko leen bitaa jiru. Qirca seenee tan jira. Ko qirca amma waan biraat inni ono processii keeti qirca processii keeti. Lukkuu bitaa miti lukkuu. Shunkurtiin jira shunkurtii kiiloo 20-30 takkan bitaa. 30 qoo sargi maadha sargii qabdammoo nama dhiqeetii barbaadeeti. Dira ayyaana sin jedhe ayyaana. Lukkuu jechuudha kiiloon 10 baqiidha. Birrii 100 tokko yuffitu. Samuun kee xiqqoo akkamii si jammar shunkurtii inni hojjetamu akkam sira akkam fayyummaan keenyatti hin dhaga'amu natti fakkaata akkamii jechuun Daqoo egaa yoo miti ati akkatti nuti caqacaquu jalqabdee jechuun caqacaqee akkana yoo egaa yoo mi fiddeeti. Bashitaan natti hin ta'in of kiyyaa waan mudii gaarii keessa hin jiru. Meeqa barbaadde ishee kuma digdama hundaan danda'amu meeqa walumaa galatti ammaaf meeqa barbaadde? Ishee kuma 10 fidi. Kuma 10 qabu silan maraatti moo? Birrii hanga birrii kuma 10. Kuma 10 baqeessa fidiga. Birrii kuma 10. Dabbasaanan dhaadha. Waan baay'ee jira ayyaanaafis ijoolleedhaafis wayyaas nan bita. Ayyaanni kun osoo dhufuu baate yaa ifa mana haa godhu. Ndee. Yeroo ayyaanni dhufu wacii idimee likki wacii mana kanaan dhumu yoo waci. Sammuu kun dhufuusaa jirti. Bisa garuu ati baay'isaa jirta. Ana yaadda. Waggaatti gizee tokko dhufaa jira. Maayini rakkinni keeti. Waggaatti gizee tokko? Waggaatti gizee tokko wayii waggaatti yeroo lama kabajna. Waggaan. Warqii jira. Lukkula sanaan booda uffata ijoolleedhaan yeroo bitamne meeqa kuma 3 be lukkuun takka kuma 3 lukkuun takka kuma 3 maali ku barri abaaramaan duraan barri 300 birnee kuma 3 lukkuuni kuma 3 deemaa jirta jechuun karam deemaa jirta. Nabi fisi gane be amma. Ishi meeqa kan caalaa meeqa birrii kun 10 miti? Kan caalaa nan gaafatan. Darbiin gamaa inni rakkinni keeti qoy bishaan birrii narratti darbitu qoy maa inni birrii darbama? Maaliif birrii darbitan irratti? Kunu birrii taatee narratti darbita? Birrii taate? Hojjedhu. Kunu birriidha? Taatan qalbii akkanaa dhiise. Hindi? Oda akkatti mataarra si naquudhaa iyyuu sila. Sirrattan kan naqaa fudhise. Kira. Sirraata qabi. Sirrattan kan naqaa qabu. Sirrattan kan naqaa. Si aleessa haqa. Maraatti moo? Sammuun kee ni jira? Wayyikisu. Absaar tara. Birrii kuma 10 kenita tanaayu narratti darbita. Waati rakkinni kee maayini amala badaa fideerta. Karam deemaa jirta? Koonna dubbisi. Maayini hanan baradhe. Keenaatina. Qoy maayini rakkinni keeti. Maal bishaan irratti naqxa? Maayini bishaan. Maal bishaan irratti naqxa? Bishaan duddaffaa ta'e sila shaggaadha jirti. Xiqqoo. Sammuun kee ni maal bishaan irratti kan naqxa? Baati maayini inni qoy maal jechaa jirti? Birrii kuma 10 maayinitti godhama. Maayinitti bitama. Qoy maayinitti bita. Qoy. Dungullota akkasiin kan yoo barbaade.
Cirraashamo. Dumbulloota akkasiin kennu. Kuma kudhan amma mishin dida. Dumbulloota akkasiin kennu. Abbaa manaatii kabajan qabdu ati. Bishaan narratti gannaqxaa? Bishaan aphaan irratti gannaqxaa? Sammuu kee ejjetamu sila qabdu. Bishaan. Abbaa manaatii kabaja guddaa hin qabdu ati. Okay? Kana beeku. Atu kabajan qabdu. Amalli kee kana mana kana keessa? Dija qalbi kee. Bagabreet. Maalo dija. Maayilatti qoyyoon. Qalbii akkana na astee jirtu dhugaas hin jedhu. Bagaasi arsee. Maayilli bishaan bee. Dumbulloota akkasii ittiin kennu amat baadhaa achi bishaan wanni bishaan waan irratti gannaqxaa? Masagganaa lamaan dhimma bakka. Ana dija kottu. Qoy sitti luka kottu. Sokki. Firaankiidha kottu rabbi kino. Dhugaa rabbi kino kottu. Homsitti agarsiisa. Kottu. Firaankiidha kottu rabbi kino firaankiidha. Firaanki ayyaanaaf hojjetame bakka kottu. Kottu karaa kottu siqas kottu. Kottu siqita. Paatiin kiyya hundaa basabbasee jira. Dubbachuudhaaf akka itti yaadne iyyuu akka namatti sirratti kan balaasu kan bareedu inni taalte malee waaqumatti utaalte. Maal namni bishaan isatti nama tuqe bakka. Bishaan xiqqishuma ishee yoo isa humne. Sammuuna kana Firaankiidha. Didaan aaree jira dhugaa dubbachuudhaaf birra 10,000 dhabee jira. Sababa keessanii birrii 10,000 dhabee jira jechuudha. Inni maaliifan dhabee akkuma argitan didaan baay'ee natti aaree jira bishaan irratti naqeennaan baay'ee gubate. Kanaafuu dhugaa dubbachuudhaaf natti tolee jira. Naa ta'ee jira piraankiin kiyya. Innaa like share gochuu keessan irraa fatinaadha. Abbaa kiyya iqirtaa. Dhiifama. Innaa dhiifama gaafadhee jira. Kanaafuu isinillee dhiifama naa godha aarsee jira. Ta'ullee inni amma dachaa irratti akka deebisuu nan beeka guyyaa eeggachaa jira. Ani garuu torbanitti gizee lama jechuudha. Irratti deddeebisee jira. Beektaa nama hojii wallolee ture jechuudha. Muudii gaarii keessan turre beektaa. Yoo raftu immoo hojii gaarii hojjennasi malee akka muudii keessa hin jirre natti fakkaanne amma osoo ijoollee natti hin dhufin. Ani karaa kootiin fixeen jira. Nagaa tannuu ta'a. Baay'een isiniin jaaladha. Baay'ee jedhika. Nagaan jedha kabajamtoota keenyaaf sitti mijaa'ee jira. Innis Piraanki yoo ta'e birrii si kan deebisee nama fuulduraatti shirkii agarsiiste dhugaatti. Fidi gabree. No. Fidi gabree. Isaa fuulduratti akka yaa. Argadheedha 10,000 kiyya.